Itoophiyaa fi Eertiraan tokko tokkoon isaanii waraana narratti banuuf jedhanii wal himataa jiru. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa biyyoota gargaraatiif barreesseen Eertiraan waan birmadummaa koo sarbuu raawwataa jirti jechuudhaan himate. Mootummaan Eertiraa immoo mootummaan Itoophiyaa ofii isaatiif lola narratti banuuf yaalaa jira jedhee himate. Kaayoon wal himannaa kanaa maali kan jedhu odeeffannoo keenya guyyaadhaa keessatti qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaatti haliillaa humnoonni finxaaliyyii faannoo irra deebi'uudhaan raawwataniin poolisoonni hedduun ajjeefamuun dhagahan. Bidiruun Xaananash jedhamtu kadhiyeenya kana Jibuutiirraa kaatee uummata irratti dhiibbaa geessisuun dhagaha. Iraan meeshaa niwukilaaroo irratti Ameerikaan dhiibbaa geessisteerti jechuudhaan amantee jirti. Guutuu odeeffannoo kanaas qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Nageenya isin gaafachuun irraanfanne yoo harka fuunee ashamaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiru miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin dhaqqabu isiniin jenna. Odeeffannoo kanaa fi kan kana fakkaatan kan biroo qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Namoonni jiru miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskaraayib hin godhin sabskaraayib gochuudhaan maatii jiru miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan nu jajjabeessaan dhaamsa keenya gara guutuu odeeffannoo keenyaa isin dabarsinaa isinis hamma xumuraan faana turaan affeerraa keenya. Sirni walakkaa fuudhinsaa baallii gadaa Meejjillee irraa gara gadaa Birmajjii aanaa naannootti taasifamaa jiraachuun ibsame. Godina Shawaa Lixaa aanaa naannootti sagantaan walakkaa fuudhinsa baallii Meejjillee irraa gara Birmajjiitti dabarfamuuf miseensonni gadaa galma giddugala aadaa Oromoo jahan naannootti jiila irra jiraachuu waajjirri komishinii aanaa naannoo gabaase. Jiilli kunis guyyaa 5 walitti fufiinsaan kan gaggeeffamu yommuu ta'u, kaleessa guyyaa sadaffaa isaatiin miseensonni gadaa kormaa dagaagaa qaalluun seerota garaagaraa raawwataniiru jedhama. Jiilli gaggeeffamaa jiruun Birmajjiin gadaa kan of kolu yommuu ta'u, Horanni jifuu kan dhaabbatu ta'ee Birmajjiin baallii fudhatee waggoota itti aanan 8f abbaa gadaa ta'a jedhamee eegama. Artiist Haacaaluu Hundeessaa dhabanii haqasaas dhabuun lama dhabuun cubbuudha jedhan weellistootaa fi kutaaleen hawaasaa garaagaraa torbee yaadannoo ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa waggaa sharbaa ilaalchisuun yaada OMN'if kennaniin weellistuun Faayoo Mootii artiist Haacaaluu Hundeessaa dhabnee haqa isaas dhabuun lama dhabuun cubbuudha jedhe. Dhaloonni ammaa kaayoo inni biraa wareegameef itti fufiinsuun galmaan gahuun dirqama kan jettu weellistuun Faayoo Mootii Haacaaluun anaaf weellisaa qofa osoo hin taane mana kitaabaatii seenaa gurraan dhagee isa irratti qabatamaan argee jechuudhaan seenaa bara jireenyaa isaa keessatti Haacaaluun hojjate dubbate. Faayoon goonni hin du'u bara baraan jiraata jette. Artiist Dhaabaa Caalaa gama isaatiin artiist Haacaaluu Hundeessaa goota mirga dhala namaatiif qabsaa'uu fi dhalootatti seenaan isaa uummata Oromoo waliin jiraatudha jedhe. Uummanni Oromoo dhugaa fi gumaa isaa barbaaduu qaba kan jedhu weellisaa Dhaabaa Caalaa kaayoo fi akeeka isaa itti fufsiisuu qabna jedhe. Yaadannoo ajjeefamuu Haacaaluu Hundeessaa waggaa shanaffaa ilaalchisuun namoota yaada kennan keessaa kan biroo magartuu yoo taatu dhugaan isaa akka baatuuf uummanni Oromoo hojjechuu irraa akka duubatti hin deebine maatii inni biraa wareegamee to'achuu fi gaaddisa ta'uun dirqama Oromoo akka ta'es dhaamtee jirti. Itoophiyaa fi Eertiraan tokko tokkoon isaanii waraana narratti banuuf jedhanii wal himatan. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa biyyoota garaagaraaf barreesseen Eertiraan waan birmadummaa koo sarbuu raawwataa jirti jedhee himate. Mootummaan Eertiraa immoo mootummaan Itoophiyaa ofii isaatiif lola narratti banuuf yaalaa jira jedhee himate. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa gara barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti akkasumas hoogganaan biyyattii barreesseen mootummaan Eertiraa waraana kakaasuuf yaalaa jira. Birmadummaa Itoophiyaa waan sarbus dalagaa jira jechuudhaan himate. Himannaa xalayaa kanaaf Itoophiyaan lola waan araaddeef maqaa koo balleessaa jirti jechuudhaan Eertiraan deebii kennite. Mootummaan Itoophiyaa xalayaa gara barreessaa olaanaa dhaabbata biyyoota gamtoomanitti akkasumas hoogganaa biyyattiitti erguu dabalatee duula dippiloomaasii Eertiraa waraana kakaasuu fi himata Eertiraan birmadummaa Itoophiyaa sarbite jedhu irra deddeebiin oofaa jira jedhee ibsi ministeera odeeffannoo Eertiraa kun tapha hawaasaa addunyaa sossobanii ofii cinaa hiriirsuu fi ajandaa waraanaa yeroo dheeraaf itti qophaa'aa turan yoo ta'u mammaaksi qacceen ofumaa gaarrifattee ofumaa iyyitee jedhu tokko jedha ibsi kun. Dhugaan jiru garuu paartiin biyyattii bulchaa jiru waggoota lamaan darbaniif mala na dhibdeen buufataawwan galaana Eertiraa seera yoo didamee immoo waraanaan dhuunfachuudhaaf yaalii gochaa tureera jedhe. Sirnichi bittaa meeshaalee waraanaa fi hojii diigumsaa bal'aatti jira jedhe mootummaan Eertiraa. Sochiin dippiloomaasii kunniinis birmadummaa Eertiraa fi tasgabbii naannichaa balaarra kan buusan ta'anis mootummaan Eertiraa garuu obsa filate jedhe. Haa ta'u malee mootummaan Itoophiyaa dhugaa lafa jiran kanneenii fi taateewwan walitti aanaa jiran jajallisuun Eertiraa akka balaa birmadummaatti dhiyeessuun ifatti itti fufeera jedhe xalayaan Eertiraarraa barraa'e kun. Mootummaan Itoophiyaa immoo Eertiraan dhimma Itoophiyaa keessaa harka naqachuuf socho'aa jirti jechuudhaan himate. Haala kanaanii muddamni Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru itti fufee jennaan wal waraansi biyyoota lamaanii gidduutti mudachuu danda'a jedhan hayyoonni fi xiinxaltoonni siyaasaa.
bidiruun xaanaanaash lama erga Jibuutii kaatee lafarra imaluu eegaltee baatii lama kan lakkoofsiste yoo ta'u baatii tokko booda magaalaa Bahar Daar ni qaqqabdi jedhamee akka eegamu geejjibaa fi loojistikiin galaana Itoophiyaa ibse. Dhaabbatichatti daayirektara koomishinii kan ta'an obbo Damisee Baatii akka BBCdhaaf himanitti bidiruun kun buufata Jibuutiirraa kan kaate akka lakkoofsa Itoophiyaatti bitootessa 30/2017 yoo ta'u waxabajjii 13/2017 magaalaa Finfinnee geesse jedhani. Hojjetamtee fi bidiruun meeshaa feetu xiqqoon biraa Chaayinaa irraa kaa'uudhaan buufata Jibuutii Dorolee haa qaqqabuun isaanii kan himame bara darbe baatii bitootessaa guyyaa 23 ture. Baatiiwwan booda Finfinnee kan qaqqabdee bidiruun tun fageenya kiiloomeetira 500 imaluudhaan haroo xaanaa kan naannoo Amaaraa Bahar Daaritti argamu qaqqabuudhaaf ammas baatii tokko itti fudhata jedhamee jira. Kunis haalawwan daandii irratti mudatuun kan murtaa'uudha jedhameera. Sababawwan bidiruu tana dabarsuuf taasifamuunis bu'uuraaleen misoomaa hedduun miidhaa irra qaqqabuu isaanii jiraattonni himanii jiru. Akka jiraattonni dubbatanitti ibsaa fi bishaan dabalatee tajaajilaawwan garaagaraa adda citee akka ture ibsanii turan. Godina Wallaggaa Bahaa Aanaa Giddaa Ayyaanaatti haleellaa hidhattoonni finxaaliyyii faannoo raawwataniin humnoonni nageenyaa mootummaa 7 ajjeefamuun dhagahame. Haleellaa kanaan poolisoota 3 fi milishoonni 4 ajjeefamaniiru jedhame. Haleellaan kun kan raawwatame kamisa galeessaa Aanaa Giddaa Ayyaanaa iddoo addaa Dachaa jedhamutti akka raawwatame jiraattonni dubbatan. Humnoota nageenyaa mootummaa irratti haleellaan kan raawwatame konkolaataa deddeebisa uummataa Giddaa irraa gara Finfinneetti uummata deddeebisu osoo ajjabanii deemaa jiranii akka ta'etu himame. Hidhattoonni finxaaliyyii kun riphanii erga eegaa turanii booda yeroo isaan bira gahanitti haleellaa kana akka irratti raawwatan himamee jira. Ministeerri waraanaa Iraan haleellaan boombiin dhiyeenya kana Ameerikaa fi Israa'el bakkeewwan gabbisa niikuleeraa Iraan irratti raawwateen miidhaan garmalee fi hamaan akka qaqqabe amanee jira. Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbas Angarii kamisa galgala miidiyaa mootummaatti akka himanitti hangi miidhaa qaqqabees dhaabbata anniisaa atoomikii Iraaniin qorannoon gaggeeffamaa jira jedhe. Hoogganaan olaanaan Iraan Ayatollah Ali garuu haleellaan kun sagantaa niikuleeraa biyyatti akka hin miine dubbatanii turan. Ayatollah Ali deebii pirezidaantiin Ameerikaa Donald Trump boombiin kun iddoowwan niikuleeraa 3 guutumaan guutuutti dhaabamsiisneerra jedheef deebisaniin Ameerikaan haleellaa raawwatteen bu'aa homaatu hin buufanne jedhanii turan. Garuu dubbiin angaarichaa waan kanaan faallaadha. Ministeerri dhimma alaa kun marii niikuleeraa Ameerikaa waliin taasifamu deebisee eegaluuf karoorri akka hin jirres himanii jiru. Marii haaraa eegaluuf waliigaltee yookaan qophiin taasifame akka hin jirres ifatti ibsuu barbaada jedhan. Ministeerri fayyaa Iraan haleellaa qilleensaa Israa'el guyyoota 12 raawwatteen namoonni 610 kan ajjeefaman yoo ta'u aangawoonni Israa'el ammoo Israa'el keessatti namoota 28 qofatu ajjeefame jechuudhaan ibsanii jiru. Egaa hordoftootaa fi kabajamtoota maatii jiruu miidiyaa odeeffannoo guyyaadhaa qabannee isiniif dhiyaanne hanganumaa odeeffannoo keenya biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan turaa isiniin jenna. Namoonni jiruu miidiyaadhaaf haaraa taatan yookaan sabskiraabiin godhin sabskiraayib gochuudhaan maatii jiruu miidiyaa akka taatan isiniin jenna. Akkasuma laayik sheer gochuudhaan jajjabeessaan dhaamsa keenya waan wajjin turtaniif galatooma ulfaadha.